بيخو بيخو قبل قبل زمان نسنا قام نتجيس دوري فيها قوسة قام قفا دوري غسلتها بيخو قبل نسان ندير ولا سجل جرو sorry me akkasi هاي miti bar sanii miti an kana أكثر kofalchise من مال خفلون sorry قبض ماله ifamaayye إيجا لما كان سيتو درر وجين بلا سوفا وجين شو تنا بدرجة سيتي بس الرجال ina kana kakati osoo itti himnu osoo hin beekne kanaatu qonna kofalchise baran numa himna سنقفل ni سنقفل himna شيء akkam أنا goona رقم نقفل تابا بيو نجرا أنا من الرخوف لا تابا بيو ميوت كبدو خوف لي بقى جنا ifamaayye simmee ifamna هي فونا إلى زمان afoona illa balleesseetin jedhani ابشر يا مالي في أنت لا دبرتي دي جونتني نمو أرى isi لا hunda bootti jira wallahi garuu garaan nu bu'aa akkam goonaayyee uummanna keenya akkana si godha gizee fedhanii fi ibsa kofalchiisan akkam gootaayye sani barrakkoo إيه ساي ندوخ تام والله في نمرة osoo hin beekinaayye ifama naaf ميوت yeroo كبدو taphaa yeroo taphannu siif hin jenne amman nama biraatu warra no jala isin dhufu hunduu kuni ifama bakka balleesseetin jiraayye أبشر دماشي لك يبر باتفهم دي بقول أجرب إني كلون amma عمود namoonni hedduun habira akka mamman namoon jeetti zabe arra maaliif akkanatti akkatti sin beeku namni dhugaa akkatti nan beeku ni tokko bal'aan ni taphan gizee taphaati sun amma rakkoo bileetii teenya kana gubba koflee taphadhuure بيخو قبل قامان وين رقة قفا سبيخ eegaa gizee rakkoo bileetii teenyaa tana yoom furuu fi dadhabe akka rakkoo tiyyetti ilaaluun qabu ishinis barna nu wajjin asirraa kofaltee taphachuu numa feeti ikraameen tunis إن akkana شاء الله koflee سنس taphachuu godhutti ishinis kofaltee taphachuu numa feeti ابسا سنس قياديو ويلكم إن شاء الله ابسشا السلام عليكم ابسشا ريلو معكم فولو اللي راقب نكون قبل Sishaatii miti kun akkaawuntiin أبشر Nagargara, 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 nagargara. Malakan deh, karsinari. أبو ربي ركوخ استغفر الله لازم يا أبو تازني ولا خوخر سني أبو بلين خي يا أبو hin bahir rakkoo keessa inshaallah سيبونا من المعلومات يا أبو ما لي قالوا قلبي جو جوين سدلو خني أبو بلين خي wanni bar laal تبا بس رنجر namni وبرنمني جون تركت ملي فولا خسرين داب تبر هاي akkas ilaaluu qaba namni ubbuleeyyan akka ubbuleeyyan ifitti nama naalu ubbuleettii dhalaa takka intalti dhalaa takka rakkootu asirra fide miidiyaa kana gubbaa rakkoo hagam يا tokko دامي أبو jabaatti بليتي تسون miidiyaa kana تكا gubbaa هذا تسون fide الرأس ربي ميديا خنا قبا في دي هاي hal jazaa'u كنا ما linsaan تبي rabbiin illa linsaan jazaa waan gaarii waanuma gaarii tawaan hawaatis akkasuma jechuudha namni وزبون ما waanuma كم خيسة جراه waanuma kanne fudhate addunyaan akkana ni tapha gariin kan namni asii wanni jiru taphaa isaa laaf anamma taphaaf kofla maarree ta'e الدنيا takka ما gosa تنجح mirqaanaa bitan nama gideeun takka mirqaanoo bitan mirqaanu ابسشا nama سيتي koflee في taphatu جيجا سنة nama koflee taphatu garuu arra saan koflee taphatu hin jiru gaa amma buleetii biyya tana rakkoo keessa jirti ishii gargaaru jiru guyyaan kun kasheeti guyyaa kofallee itti taphannu miti yoo dandeenye namuu akka danda'u gargaaree haa kofallee taphannu san booda malee yeroo taphaa amata guutuu taphatu jirraam guyyaa tokko gisee nama gargaaru rakkoo namaa agaranii saan koflaneessa jirti eenyu kan rakkoo namaatiin kofal nama kofalchiisti intalti dubartii takka rakkattee miidiyaa kana gubbaa dhufuun waan nama bohaaru arra zammee maal taati bar nama biraa hedduu keessaan naan jiru jira zammee maal taati fuula guurtee taa'u jirti koflure gargaalaati fuulli kun akka hiikkatu godha zaman namni uuma danda'uun nama gargaara namuu waan dandeessan gargaara please obboleetti hiikan obboleettiin teenya tun gargaaramuun gammachuu nu hunda keenyatiin gammannaa insha Allah waan akkasii الدنيا ما تنجح بابر damee كم qaaxiraan bulaanii takkaa fi lama dubbaddeetin isinirraa deemadmee egaa yoo warri as jala jiru kun xiqqoo nu dhagahanii rabbiin isaan laaffisee takkaa fi lama dubbadda rabbiin gartee khayrii duniyaa akhirallee siniif walitti haa qabu obboleeyyan keenya arraan tana dhimmi nuti asirratti walitti qabamneef gaa rakkoo yookiin immoo mudannoo ishii arraan tana mudate obboleettii teenya ikraamee mudate kun nama hundarra dhufaa gartee gaa gargaaruu fi gargaarsisullee baramuu qabaa kanaaf wanni toltuun dalagatan hundinuu rabbii biratti
kudhanii lakkaa'amtii kanaafuu rabbiin dachaa godhee isinii haala kaa'uu obboleettiin teenya tun akkuma reefu dubbachaa turretti ilmoo sabiyyiidhaa harkaa qabdi akkasumatti gartee yataamaa guddisaa jirti. Yataamaan sunis ishiin tunis haqa nurraa qabdi obboleeyyan keenyaa kanaafuu obboleettii teenya tana gargaaruun dirqama keenya nurra jira dirqama nurra jiru haa gargaaruu bira haa dhaabbannu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam qabeenya isin qabdan hundarraa haqa isinirraa qabajanii jiran jechuudha. Miskiinni kanaaf gammachuun guddoon oggaa nama kannee fi nama argatee san osoo hin tahin oggaan an kannee fi jee gammadaa jiranii jira Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Addunyaan tantee barakaa akkasii argattu yoo barbaadde wanni ati harkaa qabdu akkasii barakattu barakaa akka argattu akkasii guddattu akka walii sii dhaltu yoo barbaadde sadaqaa irraa kannee ispeeshaalii yataamaadhaaf kannii jiran. Kanaafuu obboleettii teenya tana gartee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam warra dhaamaniif keessa jechuudha. Dhaamsa dhaamaniif keessa jechuudha. Hadaraa warra jaaniin san keessa jechuudha. Namni yataamaa gargaaru ana gartee na biratti quba birkii itti aanu kanatti ka'aanaa jaan gartee namni miskiina gargaaru. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa namni yataamaa gargaaru nama natti aanu jaanii jiran. Rasuulatti sallallahu alaihi wasallam namni aanu hin barbaanne hin jiru. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa aanaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam haa taanu warra gartee nama wajji jaalatu nama isaan jaalatu isaan bira ta'a. Kanaafuu jaalala isaanii mul'isaa. Jaalala isaanii mul'isuunis amaanaa isaan nutti dhiisanii deeman kana bakkaan ga'uudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa mee waan dandeessanii nu gargaaraa takka kan tuqaddaati. Gargaarsarra jirraa dhimmi irra jirru kun dhimmi har'aa kun dhimma gargaarsatti obboleettii teenya. Kanaaf obboleettii teenya gargaaraa jirra waan ta'eef ni erginaa ni gargaaraa warri jettan takka tuqaddaati. Inshaallah seenuu dandeessaniinis ni jaa galatoomaa inshaallah itti fufaa jechuudha. Alfaadhu galatoomaa nama keenyaatullee. Warra kanatti dalagatu rabbina haa godhu gaanee hundi isaanii warra as jalaa qoosusi. Nagaa qabdanii? Fayyaa alhamdulillah. Jira alhamdulillah. Waan itti jirru dhageessanii ko